Kaafaa'uun filannoo biyyaalessaa torbaffaa ilaalchisuun ibsa baase. Koongireesiin Federaalaa Oromoo filannoon biyyaalessaa torbaffaan dhiyeenya kana caamsaa 24 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffame ilaalchisuun ibsa baaseen akka ibsetti uummattoota Itoophiyaaf nagaa waaraa, tasgabbii fi bulchiinsa dimokiraataa akka hin finne cimsinee amannaa jedheera. Waggaa tokko oliif Kaafaa'uunii fi paartileen mormitootaa filannoo walabaa, haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e geggeessuuf haaldureewwan bu'uura ta'an ifatti kaa'amee turuu yaadachiiseera. Walitti bu'iinsi hatattamaan akka dhaabbatu, hidhamtoonni siyaasaa haalduree tokko malee akka hiikaman, waajjiraaleen paartilee siyaasaa cufaman akka banaman, seeronni miidiyaa fi jaarmiyaaleen siivilii ukkaanfaman akka haqaman, akkasumas boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa walaba ta'ee fi waliigaltee irra ga'ame akka hundeeffamuu fi humnoonni nageenyaa loogii siyaasaa irraa bilisaa fi walaba akka ta'an ifatti gaafanneerra jedha Kaafaa'uun. Haaluma gaddisiisaa ta'een mootummaan sagalee mormitootaa fi watwaannaa uummanni Itoophiyaa ce'umsa dimokiraasii dhugaatiif taasise moggaatti dhiibuun fooyya'insa murteessoo ta'an kana tuffachuun filannoo fakkeessaa geggeesseera jedha. Kaafaa'uun akka jedhetti seera kabajuuf qofa qaadhimamtoota muraasa dhiyeessuun hirmaannaa baay'ee daangeffamaa ta'ee fi mallattoo qofaa taasiseera. Akkuma sodaatame filannichi hanqinoota bu'uuraatiin kan guutamee fi mirga filachuu lammiilee haalaan sukkanneessaan kan dhiibe ture. Waraanni mancaasaan naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru baadiyyaa bal'aa fi ollaa magaalotaa keessatti filannoo amanamaa gaggeessuun gonkumaa akka hin danda'amne taasiseera. Kanaanis adeemsichi magaalota gurguddoo eegumsa waraanaa cimaa jala jiran qofaatti akka daangeffamu taasiseera jedha Kaafaa'uun. Naannoo Tigraay guutummaatti hin hirmaanne kan jedhe ibsi Kaafaa'u naannolee filannoon itti gaggeeffame jedhametti illee adeemsichi guutummaatti amanamummaa isaa dhabeeraa jedha. Raawwattoota filannoo paartilee biyya bulchuu bakka bu'anii hojjetan fakkaatanii loogiin ifa ta'e raawwatamee doorsisni cimaan filattoota irra ga'ee akkasumas dararaa walitti fufaa bakka bu'oota paartilee mormitoota irra ga'ee fi buufataalee filannoo irraa humna ari'amuu fi gochoota seeraan alaa biroo taajjabeeraa jedha Kaafaa'uun. Dabalataanis taajjabdoota biyya keessaa irratti dhorkaan tooftaawaa ta'e taasifamuun isaa taajjabdoota gamtaa Afrikaa fi IGAD muraasa irraa kan hafe taajjabdoonni idil addunyaa biroon akka hin argamne ta'uun isaa warri taajjabbiif argamanis waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun kan ka'e magaalaa guddittii Finfinneen ala filannicha haala hiika qabuun taajjabuu dadhabuun isaanii filannicha taajjabduu malee hambiseera. Kana malees hanqina raawwachiisuu boordii filannoo fi kufaatii teekinooloojii filannoo waliin walqabateen adeemsi filannoo fedhii uummataa irratti osoo hin taane lakkoofsa sagalee hin mirkanaa'in irratti akka hundaa'e taasiseera. Ibsi duree taajjabdii filannoo gareen taajjabdoota gamtaa Afrikaa fi IGAD baasan baay'ee kan nama gaddisiisuu fi qajeeltoo dimokiraasii kan xiqqeessedha jedhe Kaafaa'uun. Gamtaan Afrikaa fi IGAD taajjabdoota xiqqaa dhibbaa hin guunne bobbaasuun buufataalee filannoo 52,000 ol biyyattii keessa jiran keessaa magaalota muraasa eegumsi isaanii amansiisaa ta'e buufataalee 208 yookaan dhibbentaadhaan 0.4 bakka bu'an qofaatti argamuun rakkoolee dursa filannoo fi haala waliigalaa biyyattii osoo tilmaama keessa hin galchiin taajjabbii guyyaa sanaa qofa irratti hundaa'uun guutummaa Itoophiyaatti filannoon nagaa fi iftoomina qabu gaggeeffameera jedhanii gabaasni isaan baasan tuurizimii guyyaa filannoo malee gahee taajjabdummaa dhugaa miti jedha ibsa isaatiin. Gama biraatiin gareen jila gamtaa Awurooppaa lafarratti taajjabduu tokkollee osoo hin bobbaasin ukkaamsaa siyaasaa jiru dagachuun fageenya irra taa'uun filannichi gaggeeffamuu isaa haala gaariin ilaaluun ibsi isaan baasan baay'ee gaddisiisaa fi duudhaalee dimokiraasii gamtichaa kan faallessu sossobbaa dippiloomaasii ta'e argineerraa jedhe. Haala lammiileen kitilaan lakkaa'aman filannoo irraa hambisee haala lammiilee kitilootaan lakkaa'aman filannoo irraa hambise keessatti filannoo fakkeessaa gaggeeffameef beekamtii kennuun sirna abbaa irree cimsanii itti fufsiisuu irra darbee hiikaa biraan qabu jedhe. Haalawwan dirqisiisu ittisuu fi hanna filannoo sirnaawaa caasaadhaan deeggaramuun adeemsi faalame sun filannicha guutummaatti hiika dhabsiiseera. Haalawwan sukkanneessoo kana keessatti filannoon fakkeessaa gaggeeffame kun nagaa waaraa, dimokiraasii tasgabbaa fi guddina dinagdee ni fida jedhamee abdiin sirnichi qabu hawwiirra kan darbe kan taane mirkaneessinaa jedha ibsi Kaafaa'u. Filannoon mirga falmachuu lammiilee kitilootaan lakkaa'amanii sarbamuun gaggeeffamee fi mootummaa kanarratti hundaa'ee ijaaramu cabiinsa siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee gadi fagoo biyyattiin keessa jirtu suphuu hin danda'u. Sunis dhugaa nuti qofti mirkaneessinu osoo hin taane kan miidiyaaleen idil addunyaa bal'inaan ragaa ba'anidha jedha. Sirnichaafis yoo ta'e filannoon kun sababa waraana waliinii fi tasgabbii dhabuu siyaasaatiin dinagdee keenya caccabe baraaruuf fudhatamummaan biyya keessaas ta'e amantaa hawaasaa idil addunyaa argamsiisuuf hin danda'u jedheera Kaafaa'uun. Irraa deddeebi'uun ifatti akkuma akeekkachiifne naannolee babal'oo biyyattii keessatti waraanni mancaasaan gaggeeffamaa bakka jirutti
biyya ukkaamsaan siyaasaa bal'inaan itti mo'ee fi dirreen siyaasaa itti cufame keessatti adeemsi filannoo dirqamaan fe'ame boqonnaa diimokiraasii haaraa kan dhalchu osoo hin taane abbaa hirrummaa seera qabeessa gochuuf dirqama siyaasaa qophaa'edha jennee hubachiifnaa jedhe KFO'n dabaluun. KFO'n ejjennoo isaa rakkooleen walxaxaa siyaasaa Itoophiyaa filannoo walabaa fi haqa qabeessa hin taaneen furamuu hin danda'u jedhu irratti cichee argama. Biyyattii diigamuu dabalataa irraa baraaruuf karaan filatamaa fi tokkichi maree siyaasaa dhugaa fi hunda hammataa ta'e geggeessuu qofadha. Mareen sun humnoota hidhatanii mootummaa waliin waraanarra jiran dabalatee humnoota siyaasaa dhimmi ilaallatu biyyattii keessa jiran hundaa walitti qabuun marii irratti hundaa'ee waltajjii siyaasaa haaraatiif kallattii ifa ta'e kan lafa kaa'u ta'uu qabas jedheera. Kanaafuu Koongireesiin Federaalaa Oromoo qaamolee dhimmi ilaallatu hundaaf waamicha tattamaa armaan gadii dhiyeessa. Tokko, mootummaa Itoophiyaaf tooftaan garaagarummaa siyaasaa hunda humna waraanaa fi siyaasa namoota moggaatti dhiibuun furuuf hordofaa jiru milkaa'aa akka hin jirre akka hubatu barbaanna. Wal waraansi biyyattii hafuura kutaa jiru hordoffii qaamota idil-addunyaatiin hatattamaan akka dhaabbatan, hidhamtoonni siyaasaa guutummaatti akka hiikamanii fi waliigaltee biyyaalessaa waaraa mirkaneessuuf maree siyaasaa hunda hammataa ta'e akka geggeeffamu tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu waamicha ni dhiyeessinaa jedha KFO'n. 2. Uummattoota Itoophiyaatiif uummanni Oromoo fi guutummaan saboota, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa filannoo walabaa fi haqa qabeessa hin taaneen rakkooleen bu'uuraa keessan waan hin furamneef mirga ofiin of bulchuu dhugaa, haqaa fi sirna federaalizimii sabdanneessaa dhugaa gonfachuuf qajeeltowwan qabsoo nagaa irratti cichitanii akka dhaabbattanii fi tokkummaa keessan akka cimsattan waamicha dhiyeessina. 3. Hawaasa idil-addunyaatiif filannoon geggeeffame jedhame hunda hammatummaa, walabummaa fi haqa qabeessummaa kan hin qabne ta'uu isaa bira darbee gonkumaa nagaa waaraa, tasgabbii fi sirna diimokiraataa waan hin uumneef mootummaan maree biyyaalessaa dhugaa fi hunda hammataa akka geggeessu dhiibbaa hiikaa qabu akka gootan gaafanna. Koongireesii Federaalaa Oromoo Itoophiyaa Federaalaa Diimokiraataa fi naga qabeettii dhugoomsuuf qabsoo isaa murannoon itti fufaa jedha KFO'n ibsa baaseen.